Kabajamtoota dargaggoo fi shamarran Qeeroo Oromoo ulfaattuu kabajamtuu jajjabduu Harargee akkasumattis tasii koomandoo wanni isin amma godhaa jirtan kun diin islaamillee balleessuudha. Oromoollee balleessuudha. Ofillee balleessuudha. Namummaallee wal jibbisiisuudha. Akki kun nu baasaahi nun baasu. Nu deemsisaahi nun deemsisu. Anamma ijoollee rasaasa guurrattee qawwee guurrattee gaara keessaa yaatee Yaman keessa deemtee si koomandoo finna jettuun Harargee tana lafatti qabee jechuudha. Akkana isin godhanii jechuudha. Isiniin taphatan isinii kun ilmaan abbaa tokko tiruu kabareentoo Oromooti. Si koomandoo xummuugaa bareentoo Oromootirraa lalate Harargeen sadeen qalloo bareentoo murawwaa bareentoo humbannaa bareentotirraa lalatanii jechuudha. Yoo haasawni kun isinii gale isin kabbaa tokkootirraa lalatanii jechuu bareentoo Oromootirraa. Kanaaf maqaa keessan kabajamaadhaan maqaa uummata Oromoo ulfaataadhaan maqaa Rabbii ulfaataadhaan maqaa Rasuula Rabbii ulfaataadhaan adeemsa irra jirtan kana dhaabaadhaa. Yeroon isin injoon obboleessa keessan du'aa fi jireenya siree gubbaa ciiseeti hoggaan Oromoo fi maqaa Rabbii kaase nin dammaqaa nin gammadaa fi malee nin jira isinitti hin fakkaatiin lafee ta'eetiin isin irratti dhume. Kanaaf waan malu malee waan nuun hin malle hojjennu jechuudha. Afaan Oromooti. Qeeroo Harargee dargaggoo fi shamarran babbareeddu akkasumattis sanyii xiyya kabajamtu si koomandoo bareentoo Oromoo dargaggoo fi shamarran babbareeddu ergaan kaleessa isinitti dabarfadhe waa'ee lola isin jidduutti tahee numa obboleeyyaniitu wal godhee jechuudha. Harreen lama wal dhiittu ilkaan walirraa hin cabsitu. Ergaa kiyyanaa dhageessanii lola isin jidduutti deemaa jiru. Narraa dhaabuu keessaniif akka maleen isin galateeffadha. Maqaa keessan kabajamaadhaan. Akka malee naa galatoomaa. Kanatti aansuudhaan namoonni ergaan ijoollee Qeeroo tana lola kana narraa dhaaban waan abbaan fedhe dhaabuu hin dandeenye. Ijoollee tana niin gurguddifadhe amala kiyya beekan amala isaaniitiin beeka. Waan inni natti hin taasisinaa jeen natti hin taasisan. Narraa dhaabaa waan hin jeen narraa dhaabanii jechuudha. Tagaafa kan sii koofii mandoo fi Walloo jidduutti taate naatu dhaabsise. Tajimmaa fi Harargee jidduutti natti buute naatu dhaabsise. Kabajaatiyyaa jechuudha. Ani qabsaawaadha. Maali jee ani qabsaawaadha jee miidiyaa kana gubbaa Oromoo juu tokkolleen dubbatee hin beeku. Kaan nama Rabbiiti juu waa'ee ijoollee sanaa takkaa dubbatee hin beeku. Dhaabsisuufillee dubbatee hin beeku. Dhimmatti kennee hin beeku. Oromummaan tun tami ijoollee wal fixaa ati calliftee teessu tami qabsoon ati qabsooyte Oromoof. Dhimmumatti laata waa'ee ijoollee tana wal fixuudhaa jechuudha. Maal qabsooyte boo Oromoof ati ijoollee tanatti hin laalin Qeeroo tana addaan hin dhorkin. Akkanumatti harrama Rabbiiti jetta ani Oromoodhaan qabsaa Oromooti jetta afaan keetiin callisi nama Rabbii akkanaan agarranii qabsaa Oromoo akkanaan agarree. Qabsaan Oromoo uummata isaatiif dhimmama. Ilmaaniif jalatti gurguddisa. Namni Rabbiitis tarsiimoo nama haaya.
tarabbittis hin jirtan ta Oromoottis hin jirtanii waan kanaa waan sanii jirtanii isin hin beeku jechuudha. Isin warri gurguddaan kun maalumaan jaa'ooyi. Isin naa galatoomaa dargaggoo fi shamarran lola kana narraa dhaabdan miidiyaa gubbatti